waaqayyoof galanna ta'u. Ameen. Nama afaan nuyi kolbaa'ira. Nu gargaara rakkoon hin jiru. Galanni kan gooftaa ta'u. Maa isin jirtanii? Ameen. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Sabana na kotta waaqayyoof galanni haa ta'u. Ameen. Yesuus guddaadha. Hallelujah. Warra qabbanaa miti nuyi warra ho'aniidha. Galanni kan gooftaa ta'u. Dubbii waaqayyoo keessaa iddoo nuyi irra dubbifannu Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 1-10 ijaajjineetu dubbifanna. Namoonni hundumtuu dubbii waaqayyoo kana akkasin baafattan akkasin dubbiftan nan amana. Akkana jedha. Egaa karaa Kiristoos wal gorsuun jaalala isaatiin wal jajjabeessuun karaa hafuura qulqulluu tokkummaa qabaachuun gara laafinaan namaaf yaaduun nuuf kennameera. Ammas isin warra yaada tokko ta'uudhaan jaalala tokko qabaachuudhaan yaada walitti dabalattanii tokko ta'uudhaan yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu koofiidhaan anaaf baasaa. Gadi of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'a malee yaada ofittummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokko illee hin hojjetinaa. Isin keessaa addumaddaan waan warra kaanitti tolus immoo haa ilaalu malee waan isatti tolu duwwaa hin ilaalin. Yaada garaa Kiristoos qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu ulfina waaqayyummaa isaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti lakkoofne. Inni ulfina sana dhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhe. Bifa garbummaa hin fudhate. Fakkaattii namummaatiin hin dhalate. Waan hundumaanis nama ta'ee argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaa irra caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaa isa kam irra iyyuu caalu kenneeraaf. Ameen. Hamma sagaliittan dubbisee Waaqayyoon kadhanna. Mee Waaqayyoon kadhanna. Ati jiraataadha. Dubbiin kees bara baraan jiraata. Waaqayyo bara baraati ati. Abbaa bara baraati ati. Angafa bara baraati ati. Hinduutu hin dulloomtu. Barri si biratti hin lakkaa'amu. Ifaaf dukkanni si biran jiru. Bara baraan jiraatta. Bara baraan Waaqayyoodha. Bara baraan mootiidha. Bara baraan dandaadha. Bara baraan alfaa omeegaadhati. Si galateeffanna. Gaarummaa kee warri argine. Jaalala kee warri argine. Amanamummaa kee warri argine. Tola kee warri argine. Warri barruu kee irraa nyaannee quufne. Warri sirkatti daara baane. Warri siin awwaara keessaa kaane. Warri siin ulfina arganne. Warri siin kabajamne. Warri siin simboo arganne. Warri siin diyamsa tolle. Warri siin tarree namaa teenye. Warri siin ija namaa guunne. Ganama kana si galateeffanna. Nuyi sitti caljechuu hin dandeenyu keessummaa sitti hin taanu. Garaan keenya sin danda'u. Garaan keenya caljechuu hin danda'u. Yaadi keenya caljechuu hin danda'u. Harka keessa gaarii ofirratti argineerra. Mana keenya irratti argineerra. Awwaala nu oolchitee argineerra. Du'a nu oolchitee argineerra. Gadda nu oolchitee argineerra. Salphina nu oolchitee argineerra. Awwaala keessaa nu kaaftee argineerra. Galanni siif ta'a si haa galatu. Maqaa gooftaan si haa galatu. Maqaa gooftaan si haa galatu. Nu warra akkasumaanii miti. Warra harki kee awwaala keessaa kaaseedha. Warra ati nu bareechiteedha. Warra ati mana keenya dhufteedha. Warra ati ol nuuf galteedha. Warra ati nu wajjin maaddiitti teesseedha. Warra ati nutti haasofteedha. Warra ati nu bareechiteedha. Warra ati ol nu kaafteedha. Warra ati nu kunuunsiteedha. Challenge. Rapapa gato ramaduya magilavia taya magansa.
Rasuba Madonia Glavia Teya Magil Labora Mashia Nora Jayamiti Warra get into Olanida Warra San Luki Duasani Gatameda Warra Wala Muolanida Galanisivatao 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 Subahagia Hodaliba Swakaya Mahado Jasmahagila Biradi Mashia Yo Nuich Aljan yu Aganiya Mukikuni Yundubata Lensikuni Yundubata Laftikuni Yundubata I wanted in Uftati I wanted in Uvgote I go Ftakan Kendagan Niram van Nuberanda Barundenya Colfine Brother Bundan you can take Garanu Nyata La Peke Nyata Galanisivatao Galanisivatao Ammonanjera Wakayo Dubik Abajana Mech Afame Kumajuru Dubik Abda Sabakan of Nanaman Sagalek Abda Sagale Kia Kasabakana Brangenyef Sagale Keo Kamsudaf Mulatana Kesajuruk Abudaf Dangana Tigo Chudaf Sabakana Tidanga got Chudaf Dimimisara Kinaka Nuduadar Batejuru Para Kinaka Nuduadar Batejuru One Joma Nuratidar Bateganjuru Ambaria Manuragangal Shaganjuru Dukana Manutidar Bateganjuru Yada Kenya Fude Deveganjuru Alanga Wangelati Narukuta Ganamagana Makagof Tanum Nijabanka Rukuta Miado Akilahaya Madomas Makagof Tanka Rukuta Miado Ila Pinensan Kanamador Sisu Duan Kanamador Sisu Harkanama Fure Kandemo Abduama Kanamatramadejuru Jirenya Kesa Kanamabasu Dua Gurana Matikalab Dua Gurana Matikalab Padubasa Gurana Matikalab Shadana Matilaba Kanjuru Samuna Matilaba Kanjuru Laini Kanarakanjuran Pia Dadani Kanjuran Chinki Gudaka Sakanjuran Samunsani Warana Maganjuru Nagansani Nyata Maganjuru Ila Amananjada Ulewan Gelati Narukuta Matani Sama Ganamakana Adamu Matani Sama Ganamakana Adamu Matani Sama Ganamakana Adamu Makagov Tanadamu Makagov Tanadamu Kotan Ovna Maka Jesus Christosin Ila Afura Hamakanu Tibafatu Ila Dukana Nuragangal Taganjuru Ila Sammu Kenya Balle Sudaf Jirenya Kana Marafu Ila Figi Badi Kana Manjalo Bofan Kana Madorsizo Piva Dadin Kandemo Ha Ila Makagofta Maka Jesus Christosin Abo Wakayotin Abo Mujumana Rajirun Abo Wamichana Rajirun Abo Yesusin Ganamakanan Japsa Wantiaman Dan Karaman Sagaleaman Makagofta Yesusin Iddo kana kessa Mandara kana kessa Piya kana kessa Lafa kana ra Kawarana miyataw Kawarana miyataw Kawarana miyataw Kanku miyataw Kanku miyataw Kanku miyataw Kanku miyataw Kanku miyataw Warri dhukkubsatan ammaa kaasanii fayyoo jalqaban garaa isaanii keessatti rakkina kan qaban garaa keessatti dhiita baatanii kan jiran laarama sadiyaa maamantuukaa sa'aatiin ammaa kun sa'aatii fayyinaati maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubbii adda addaa ofirratti kan ilaalaa jiran dubbii kee jala dhukkubi taa'uu hin danda'u sa'aatii ani amma afaan saaqadhe kanaa kaasanii dhibeen nama keessa jiru hundumtuu kan baqee haa ta'u kan baqee haa ta'u galanni ulfinni sassaabamee kan kee haa ta'u dubbii keen dubbadhaa na gargaari maqaa Yesuusiin ameen nooraa gooftaan koo si na eebbisu
mata duree itti kenneen jira. Mata dureen koo Kiristoosiin fakkaachuu kan jedhudha. Kutaa ammaa keessatti kan Phaawulos dubbatu saba warra Filiphisiiyuusiin waa'ee jireenyaatti dubbata. Waa'ee Kiristoosiin fakkaachuu, waa'ee waamicha ofii keessa jiraachuu, waa'ee jireenyi gooftaa wajjiniin deemuu maal akka inni fakkaatu, jireenyi namootaa maal ta'uu akka qabu. Waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifame eebbaaf ta'i. Barakatan dhumne dhugi. Sa'aatii muraasa irra feeda. Warri ijoollee qabdan egaan beektu. Ijoolleen si'a tokko tokko halkan waama tokko ta'u. Fayyaa marfiftanii yookaan hin qufa'u yookaan waan tokko ta'u. Sa'aatii muraasa xinnoo tokko irra garuu gooftaan jiraataadha. An sa'aatiin ribaan lakkaadhu, sa'aatii hojiin lakkaadha. Haleluuyaa. Kanaafi yoo xinnoo dadhabbiin irratti argitanii sagaleen koo yoo dadhabe kaleessa sasii hojii hojjetaa ollee dadhabbiin sana jira malee waan biraa miti. Yesuus dhabagginee na keessa jira. Ameen. Kanaafi Phaawulos gaanii jireenyi amantootaa maal akka fakkaatu, namni Kiristoositti waamame tokko maal fakkaachuu akka inni qabu, jireenyi nama Waaqayyoo maal fakkaachuu akka inni qabu Phaawulos iddoo kanatti dubbata. Waa'ee Kiristoosiin fakkaachuu kana seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 20 jaalattanii yoo ilaaltanii Waaqayyo kana jedhe gaafa nama uume kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaatti nama hin uumna. Maa jechuudha? Namni akkamittiin Waaqayyoon fakkaata? Maaliin Waaqayyoon fakkaattu? Wanti Waaqayyoo wajjiniin wal isin fakkeessu maaltu jira? Bifa Waaqayyoo qabdu, fakkaattii Waaqayyoo qabdu. Waaqayyootu magaalaa, Waaqayyootu dheeraadha, Waaqayyootu gabaabaadha, Waaqayyootu furdaadha, Waaqayyootu sooressa, Waaqayyootu hiyyeessa. Maaliin Waaqayyoon fakkaanna? Dhalli namaa maaliin Waaqayyoon fakkaata? Kanaafi Phaawulos kutaa kana fuudheetu macaafa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 hidhee dubbata. Wal fakkeenya namaaf Waaqayyoon gidduu jiru. Namni akkamittiiniti Waaqayyoon fakkaatee deemuu danda'a? Akkamittiin Kiristoosiin fakkaachuun danda'ama? Haleluuyaa. Sabni kuni, sabni Phaawulositti dubbatu kuni biyya Awurooppaa keessatti waldaa jalqabaati. Waldaa reefuu ijaaramtuudha. Reefuu jireenya godhachaa jirti. Garuu achi keessatti wanti baay'een jalaa wal makee, wanti baay'een jalaa waliin dhaamee jira. Kanaaf Phaawulos jireenyi nama Waaqayyoo, jireenya nama biyya lafaatii wajjiniin wal fakkaachuu akka hin qabne, namni Waaqayyoo namuma Waaqayyoo fakkaate akka jiraatu, fakkeenyummaa Yesuus Kiristoos akka isaan qabaataniifi Phaawulos kanatti hin jedha. Namni gaafa cubbuutti kufu Waaqayyoon fakkaachuurraa feetta'aa irraa gadi bu'aa deeme. Waaqayyoon fakkaachuurraa fagaachaa deeme. Waaqayyoon fakkaachuu yookaan Kiristoosiin fakkaachuurraa fagaachaa deeme. Gaafa cubbuu baay'isaa deemu, gaafa biyya lafaatti qabachaa deemu, gaafa haala adda addaatiin environmentiidhaan controlled ta'aa gaafa deeman, biyyi lafaa isaan qabachaa gaafa deemu, jireenyi isaan qabachaa gaafa deemu, hinaaffaan isaan qabachaa gaafa deemu, xiiqiin isaan qabachaa gaafa deemu, jireenya Kiristoosiin fakkaatu yookaan jireenya Waaqayyoon fakkaatu sana ofirraa gadhiisaa deeman. Hamma gaafa Yesuus Kiristoos dhufutti sabni kun akkas ture. Ergi Yesuus Kiristoos dhufee sabni kun akkas ta'e. Ergi Yesuus Kiristoos deemee hafuura qulqulluu ergee warra jaarraa 21ffaa keessa jiraannu kanaafis akkasuma ta'an Waaqayyoon fakkaachaa hin jiru. Kiristoosiin fakkaachaa hin jiru. Jireenyi keenya Kiristoosiin hin fakkaatu. Haasaan keenya Kiristoosiin hin fakkaatu. Deemsi keenya Kiristoosiin hin fakkaatu. Kanaaf kutaan dubbii kana jireenya keenya ilaalaa. Waldaa kana rakkoo gurguddaa lamatu mudate. Rakkoon inni tokko ogummaa dhabuudha. Ogummaa dhabuutu isaan mudate.
Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa 9 amma 10 yoo ilaaltani waa gargar baasanii hubachuu dadhaban. Wanta hamaadhaaf wanta gaarii adda adda baasanii hubachuu dadhaban. Wanti gaariin isa kamiin akka ta'e hin beekan, wanti hamaan isa kamiin akka ta'e hin beekan. Sababii kanaafi Kiristoosin fakkaachuurraa gara jireenya buraa burreetti jiraa gale. Inni lammaffaan immoo waamicha wangeelaa akka ta'utti jiraachuu dadhabuudha. Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa 27. Waamicha wangeelaaf akka ta'utti jiraachuu dadhabu. Kanaafi Phaawulos eenyuun fakkaattu yaada garaa Kiristoos Yesuus qaba ture sana qabaadhaatti jedhe. Kiristoos maal akka inni fakkaatu isaaniif ibse. Kiristoos kun jedhe Kiristoos hafuuraan waaqessan duwwaa miti. Kiristoos jireenyaatiitti jedhe. Kiristoos faarfannaa duwwaa miti. Kiristoos jireenyaati. Kiristoos lallabaa duwwaa miti. Kiristoos jireenyaati. Kiristoos amanantootaa duwwaa miti. Kiristoos jireenyaati ittiin jedhe. Maal fakkaattu ittiin jedhe. Maal fakkaattu sin? Namni addana keessa jiru amantoonni kun 99.9 DNAdhaan abbaa isaa fi haadha isaa fakkaata. Gara Waaqayyootti yoo dhuftan eenyuun fakkaattu? DNAn keessan eenyuun bakka bu'a? Kiristoosin argisiisaa jirtu. Biyya lafaatu isinirraa mul'ataa jira. Foontu nurraa mul'ataa jira. Gooftaatu nurraa mul'ataa jira. Eenyuun fakkaanna? Eenyuudha fakkiin keenya? Waldaan ana eenyuun fakkaattu? Eenyu? Mastaati yoon isiniif kenne yookaan miirari yoon isiniif kenne eenyuun fakkaattu? Abbaa sinnashe fakkaattu? Haadha sindeesse fakkaattu? Makana Yesuusin fakkaattu? Mulu wangeelii fakkaattu? Qaala hiwatiin fakkaattu? Masarata fakkaattu? Eenyuun fakkaattu sin? Eenyuun fakkaata biyyootiin lallabu kun? Eenyu fakkiin keenya? Fakkiin keenya eenyuun mul'isa? Maaltu nurraa argamaa jira? Eenyutu nurraa argamaa jira? Waa gargaaru ilmi Waaqayyo. Meesii haa gargaaru naan jedha. Isiniin isa gargaaru Waaqayyo. Maajaalaa badii aglaas. Waaqayyo nuuna gargaaru. Mana kana kan nuyi binneef sababii namni Ingiliffa dubbatu keessaa dhibee miti. Afaan dubbata namoonni si'a tokko tokko maal jenna? Ijoolleen afaan Oromoo wallaalte jennaan mana cufnee galuu keenya namiti. Akkenna waldaa keetti afaan Oromoo dubbadhaan natti rakkanna miti. Nama Ingiliffa dubbatu ijoollee Ingiliffa dubbattu dhabanii miti. Mana kana kan nutti gurguran. Waldaan Ameerikaa keessaa Westernii keessaa manni qulqullummaa iddoo adda addaa kan ta'e. Mana ciffaraa kan inni ta'e. Iddoo itti kashalabboonni walgaan kan ta'ee fi namoonni afaan Ingiliffaa afaan isaanii dubbatan dhibanii miti. Namoota afaan Waaqayyoo dubbatantu keessaa dhumaa deeme. Keessaa du'aa deemanii afaan Waaqayyoo nama dubbatu, jireenya Waaqayyoo nama jiraatu, nama Kiristoosin fakkaatutu keessaa du'aa deeme. Du'aa deemanii, nyaatamaa deemanii. Kanaaf maal goona re? Garatti deebiifnu hin qabnu. Xinnoo kan sosocho'an jiru taanaan itti laannanii nutti kennan. Kiristoosin hin fakkaannu taanaan nus tokkotti laannee dabarra. Kiristoos yoo fakkaanne garuu Ameerikaa dhaalla. Haleluuyaa! Yoo Kiristoosin fakkaanne, yoo fakkaattii isaa fudhanne, yoo jaalala isaa fudhanne, yoo obsa isaa fudhanne, yoo nagaa isaa fudhanne, yoo deemsa isaa fudhanne, yoo tokkummaa isaa fudhanne Ameerikaa dhaalla. Ta'uu baannaan takka deemnee nusi wal maccooraa dhumati waa biraa goona. Eenyu fakkaattu? Eenyu fakkaattiin keessan? Naannootti dhalanne fakkaannaa? Oromoo fakkaannaa? Amaaraa fakkaannaa yookaan bifa biraa qabnaa? Eenyu fakkaattiin keenya? Ripireezentii kan nuyi goonee jirru eenyudha? Kiristoosin ripireezentii goonee jirraa biyya lafaa kana keessa. Lubaan argaa jirta akkattiin. Kiristoosin ripireezentii godhee deemaa jira. Walleekkamna. Karaatti wal deebifna. Karaa Kiristoos irra deeme sanarratti. Jaalalan irra deeme sanarratti. Obsan irra deeme sanarratti. Waldaan kuni Phaawulosiif kan isin hibu. Waldaan kun Awurooppaa keessatti dhaabattu malee hiyyeessa turte.
extreme poverty keessa ture. Hammayyuma isaanii keessaa garuu maal godhu? Qabeenya walitti funaananiitu Phaawulosii mana hidhaa warra Roomaa keessatti gargaaru turan. Baay'ee galateeffata Phaawulos. Baay'ee jajata waldaa kana. Jaalala guddaa irraa qaba waldaa kanarraa. Garuu jaalalli inni irraa qabu waatti kennuun isaanii suni afaan wangeelaa isaanii. Isinii galeera? Phaawulositti waa kennuun isaanii, Phaawulositti wayyaa bituun isaanii, Phaawulosiif horii warra itti buusanii erguun isaanii, mana hidhaa warra Roomaa keessatti gargaaruun isaanii, Phaawulosiin afaan wangeelaaniin isinii jedhe waan gaarii hojjetaa jirtu, wanta gaariitti jirtu, garuu waan gaarii kana keessaa Kiristoostu hin jiru. Kiristoosiin keessaa dhabaan jira. Waan biraan isin gidduutti argaa jira. Jaalalli isin gidduutti du'aa jira. Isee kana nan dubbadhaa jedheen. Nan dubbadhanis. Shodaawwee kun akkaasii gaashaan utuu hin dulloomin. Waggaa meeqa booda immoo nan shuntuura kaa kanaaf naan akkaasu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Suura nan jaalladha. Maaliif yeroo isin aartanii teessanis suurri isin kofaltanii kaatan kolfeema isin fuuldura ta'a. Isin aartanii boqottanii yeroo isin teessan kolfeema ta'a. Inni keessa kotti caal jedheetu ta'a. Suurri gaariidha. Kaatuun dulloomee warri kaanis. Kanaaf eenyuun fakkaanna? Kutaa kana naa qabadha. Eenyuun fakkaanna? Waldaa kana keessaa yommuu gadi baanu eenyuun fakkaannee gadi baanu? Eenyu nurraa mul'atu? Waan kana irratti gaaf tokko maalaan argaa? Jar tokkotu dhaabbitoleeyyiidha lamaan isaanii abbaa manaatii fi haadha manaatii baay'ee miidhagu. Hojii profeeshinaalii guddaa hojjetu. Haati manaa abbaan manaa haadha manaa maal godhaa mana murtii dhaabe yooma kanan argaa. Waan riiliidha, waan siiriyees riiliidha. Gaafa inni mana murtii dhaabu ijoollee lakkuu lama godhatan. Ijoolleen lakkuun kun lamaanii abbaa sin fakkaattu, haadha sin fakkaattu, ijoolleen maddaa tokko dhalate. Funyaan isaanii kun akka kan jedhe ati baay'ee nama dhaabbitoleetti adiidha. Abbaan immoo nama baqa hojjaansaa yeroo rooma kanaadha. Ijoolleen namuma addaatu dhalate. Dhugaa kun isiniin jedha paaternitii koortii biyya kana irratti nan ilaala taa'ee. Inna ijoolleen kun jedha abbaan mana kan shees miti. Kan koosmiti maal jedhama cinaaqinni jedhama maal jedhama waan akka goostii waan wanni tokkotu mana keenya keessa jira kan lamaan keenyaa miti jedhe. Haati manaa immoo maal jetti? Mucaan kun ijoolleen kun lamaan kan kooti anatti ba'anii jetti. Dhugaa kun isiniin jedha. Innaa DNA testii godhaniitu DNA testiin keessan kunoo dhufeera hin amantaa hin fudhattaa yoonni kan keete ijoolleen kun jedhan hin fudhadhu jedhe. Lakki DNA testiin 99.9 DNA abbaa faadha adda baasa fudhachuu sirra jira seeraa jedhanii hin fudhadhu waan ittiin ijoolleen kun na fakkaattu naaf ibsi jedheen. Dhugaan isiniin jedha. Dhuguma immoo fakkaattu ijoolleen tootaaliin fakkaatan. Isa booda DNA riidii gaafa godhanii mucaan ijoolleen lamaan kan isaati. Ijoolleen lakkuun kun isaati. Hin boo'ee hin gadde how on earth akkamittiin ta'uu danda'e kun jedhe. Haati manaa isa booda maal gooti? Ani jette utuun gara gaa'ilaatti hin dhufin jette pilaastik sarjariin godhadhee ture jette. Dhageessaniittu? Feesliifte biyya kana. Pilaastik sarjarii godhadheetanii funyaan koo kun akkas hin turreette. Hidhiin koo kun akkas hin turreette. Fuulli koo kun akkas hin turreette. Sheeppiin koo kun akkas hin turreette. Gaafa isheen suura sana fuute mana murtii keessatti ol baaftu I was so shocked. Eenyummaa dhokata. Hamma har'aatti jedhe bammana. Hamma har'a walii wajjin jiraanneettan kanan beeku. Akka isheen fuulli ishee geeddarame hin beeku. Namni ishee kun namummaan ishee kun akka inni geeddarame hin beeku. Eenyummaa sobaa akka isheen baattee jirtu ani hin beeku. Hin beeku. Eenyummaa sobaa. Kiristoosiin kan hin mul'ifne. Kiristoos keessaa kan hin mul'anne. Kiristoos keessaa kan hin argamne. Eenyummaa sobaa. Faarfannaa sobaa. Tajaajila sobaa. Lallaba sobaa. Biyya lafarra isa guutee jiru kan isa namoota mana Waaqayyoo keessaa nurkaa yaasaa jiru.
Cubbuun kee siif dhiifameera. Cubbuun qabdooti. Ati innati jiraattu guilty conscience dha maleessa. Cubbuun kee badeera. Cubbuu kee Kiristoos fannoo irratti dhiiseera. Akka barbaadde ta'i. Eenyummaa sobaa. Hin nyaatinaa jettanii maaddii sobaarraa. Hin nyaatinaa. Hojjetaa Yesuus Kiristoos mucummaa kottaa waamame isinittan hima. Hin nyaatinaa. Maaddii Feesbuukii irraa nyaataan oolinaa. Tiktookii irraa nyaataan oolinaa. Zuumii irraa nyaataan oolinaa. Jireenyaan qabu. Nan gadde waa'ee dubartii kana. Gaa'illi kun hin diigame gaafa sana. Abbaan manaa maal jedha? Ijoollee kana sin fudhadhu, ishee sin fudhadhu, gargar baanaa jedha. Divoorsi goonaa jedha. Eenyummaan sobaa Kiristoos irraa adda nama baasa. Guyyaatti dhufee Kiristoos saccautu jira. Guyyaan ni gingishutu jira. Guyyaan ni ilaalutu jira. Guyyaan adda baasutu jira. Eenyummaa sobaa. Waaqayyo anarraas isinirraas haa cabsu. Akkuma jirtan kanatti bareeddu beektu isin. Pilaastikii sana cicciraa gataa hin barbaachiftu biyya keessa. Pilaastik sirjaniin suni ishee haa ifatu Waaqayyo. Ijoollee keenyattuu himaa. Hin barbaachiftu. Nan gadde gaa'ila bareedaa diigame. Jireenya bareedaatu bade. Kun maalirraati? Eenyummaa sobaa. Kiristiyaanonni eenyummaa sobaarraa of eeguun nurra jira. Hafuura baafadhamee ishee tokko. Eenyummaa sobaarraa. Haleluuyaa. Waaqayyo nurraa adda baasu. Sababii kanaafi biyya nuyi keessa jirru keessaa agartaniittu deebilee sheekuun isiniin jedhu seexanni gaariidha. Argitaniittu gootee adii fudhatee Arkansaas miti kan inni jiru. Seexanik taampil biyya kana keessa jira. Iddoo waaqeffannaa seexanaa jira. Biyya akkasii keessa jirra. Seexanni gaariidha biyya jedhamu keessa. Waaqayyo gooftaan macaan waa gargaaru. Amantoonni eenyummaa sobaa uffatan kanaaf. Eenyu gaariidha re? Eenyu na beekani re? Eenyu na waaqessani re? Eenyu duukaa adeemani re? Kanaafi Westernii waldaan nutti gurguree keessa yaa jira. Keessa yaa nun immoo keessa tamna malee. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti akkana jedhe gooftaan. Ani abbaa keessa hin jira jedhe. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 20. Abbaan immoo na keessa jira. Isin immoo eenyu keessa jirtu? Isin immoo na keessa jirtu jedhe. So gaafa Yesuus keessa jiru, Yesuus abbaa keessa jira. Nu immoo Yesuus keessa jirra. Yesuus keessaan eenyu keessa jira? Abbaa keessa jira. Wal fakkeenya namaaf Waaqayyoon agartanii? Wal fakkeenya. Namni Waaqayyoon fakkaata gaafa jennu ayyaana Waaqayyootu keessa jira. Eenyummaa Waaqayyootu keessa jira. Hojii Waaqayyootu keessa jira. Beekumsa Waaqayyootu keessa jira. Namni beekumsa qaba. Namni ogummaa qaba. Daawit immoo akkana jedhe. Faarsaa boqonnaa 8 lakkoofsa 5 irratti waanuma xinnoo isheetiif ofii kee irraa gadi isa uumteedha. Lubaa akkas miti? Waaqayyo si haa eebbisu. Waanuma xinnoo isheetiif. Macaafa faarfannaa boqonnaa 8 lakkoofsa 5. Waanuma xinnoo isheetiifiti nama ofii keetii gaditti uumte. Kana cummaa jechuudha. Waaqayyoof namni walitti dhufeenyi isaa fagoodha. Guddaadha jechuudha. Namni Waaqayyootti dhiyoo jira jechuudha. Namni Waaqayyootti dhiyoo jira. Deemsa Waaqayyootti dhiyoo jira. Hojii Waaqayyootti dhiyoo jira. Kanaafi saawwi akkuma gaafa dhalateetti jira saawwan marrata. Bineensi akkuma gaafa dhalateetti jira mukarra fiiga. Dhalli namaa garuu ichima baasuurraa hamma niwukileer hojjechuutti deemeera. Maaliif yaa jirtu hin jibbitanii? Hamma ichima baasuurraa hamma niwukileerii. Yoo kana immoo baay'ee wanta na dhibe tokko Ameerikaan namicha dhaqee biyya tokko keessatti kufe miti. Harti biitii isaa ilaalanii kan isaan dhaqanii waan akkasii tokko informationii akkasii tokko dhaga'een ture. Ittiin naqanii biyya Iraan keessaa namicha barbaadanii argatan. Teknooloojiin advaansed guddateera. Namni beekumsa Waaqayyoo qaba. Namni Waaqayyootti dhiyoo beekumsa qaba. Garuu namni Waaqayyoon fakkaachuu irra jira gaa. Namni beekumsa qabu kun beekumsa ittiin Waaqayyoon ganu qabaachuun irra hin jiru. Dandeettii ittiin Waaqayyoon ganu, dandeettii ittiin Waaqayyoon dhiisu qabaachuun irra hin jiru. Beekumsa ittiin Waaqayyootti siqu, beekumsa ittiin mana Waaqayyoo ijaaru qabaachuu irra jira. Nuuf haa kennu Waaqayyo. Ameen ameen. Har'a bishaan nu barbaachifte naannoo. Nuuf haa kennu Waaqayyo.
Eeyoon fakkaanna. Nan gaggabaabsa yeroon ko baay'ee deemeera. Eeyoon fakkaanna. Gaaf tokko 2008 baran biyya kana dhufe. Reefoona Daalas eerpoortiitti buutii. Warra na simatanii wajjiniin waliin beeku qaamaan. Naa gaafanii eerpoortii keessaa bahee dhufu. Jarri tokko natti fiiganii na hammatanii na dubbisanii afaan biraa dubbatu afaan Amaariffaatiin immoo afaan Amaariffaan beeku. Hin guddatte naan jedhu, hin furdatte naan jedhu, nama guddaa taate naan jedhu. Nattaa isaaniitu eerpoortii keessa na fuudhanii ba'an. Dhugaan isiniin jedha. Nama wajjiniin walitti fakkaadhe. Eerpoortii keessa na fuudhanii deemaniitu Amaariffa rakkadheenuma gaafa sana sababiin Amaariffa hin beekneef magaalaa Finfinnee keessatti shaayee gosa tokko ji'a lama nuge. Shaayee dhugaan isiniin jedha. Yeroo nagu warri jarri numa na baran keessa ba'anii yeroo nagu gatteenyaa lawus shaayee waan jedhamu tokko jira. Lawus shaayee fi anaanaasii yeroo hundumaa yoon naqee gattaa innaan isuma itti hima. Isaan beeku. Garuu gaafan Daalaasiin ga'u na naasa'e jaman. Ittuma naasa'e. Gaafa dhannee paarkingii keessa geenyu wal baraa gaayii namichatti mana isaatti buufattu isa kanaadha innatti man. Achumaan ani inni dammoo simee abiyooti baalaallee jedheen kakka wasaate. Beektuu sin maqaan koo abiyootiin jedhama abiyooti yeetinyaawu abiyooti eenyu eessati dogoggorreerra irraa kaanneerra nama kan biraa. Eeyoon fakkaatu dhugaan isiniin jedha. Indaganaa eerpoortii keessatti na deebisanii maatii na barbaadaa jiran sanaa wajjin wal na argisiisaniitu gara mana kootti gale. Reefuun dubbadha kana waaqayyo galatu. Isinuu baay'ee dhoksitan yoo nagaa. Nanaasee gaafa sana. Eenyummaa. Waldaan kiristiyaanaa eenyummaa akkasiitiin konfiyuuzidii taati. Tajaajilatti laattanii inni waan biraa as nu gidduun jiru. Sababii miidiyaarra jirruuf, sababii biyya lafaatti labsaa jirruuf biyya lafaatti lallabaan jira. Kan nu gidduu jiru nu gidduu jira, kan nu gidduu hin jirre immoo biyya lafaatti dubbataa jira. Eenyummaa akkasiitiin wal fakkaachuudhaan tajaajilatti laattee waldaan kiristiyaanaa lakkiratti galteetti. Dhiphina guddaa keessa galteetti. Waldaan kiristiyaanaa guddataan jirtu du'aa irratti. Afrikaa keessa laalaa, Awurooppaa keessa laalaa, Ameerikaa keessa laalaa. Sababiinsa Kiristoosiin fakkaachuu caalaa biyya lafaa fakkaachaa jira. Kiristoosiin fakkaachuu caalaa biyya lafaatu nu dhaalee jira. Namoota waaqayyootiif namoota biyya lafaa adda baasutu nu rakkise. Kiristiyaanota adda baasuun nu rakkise. Uffannaadhaan adda baasuun nu rakkise. Deemsaan adda baasuun nu rakkise. Haasaadhaan adda baasuun nu rakkise. Haalifi isa nu uffannee waldaadhaan nusi warruma kunnoo eessan Hooliwud jedhamu dizaayinerii Hooliwudii sana ilaalame. Asitti ilaalaa malatti galaati ilaalaa eenyu akka isheen fakkaattu maal akka isheen taate. Isuma isaan dizaayinii nuu godhan uffannee waldaa dhufna. Isumaan dhufna. Bakkee kana keessa isumaan deemna. Kanaafi waldaan kiristiyaanaa sheeppii ishee gataa deemte. Eenyummaa ishee gataa deemte. Aayidentitii ishee gataa deemte. Kiraayisisii hamaa keessa jirra. Faarfannaatu nutti maleessa kiraayisisii hamaa keessa jirra. Wangeelatu nu ho'isaa jira maleessa kiraayisisii hamaa keessa jirra. Waldaan Phaawulos waan aman akkas miti. Kiristoosiin fakkaatu. Jaalalli isaanii Kiristoosiin fakkaata. Deemsi isaanii Kiristoosiin fakkaata. Nuyi jireenya bara baraatti galleerraa mirga abbaa jirranna waan baay'ee jira. Amantoonni kanaafi waldaan kiristiyaanaa riisheeppii taateetti. Eenyummaa ganamaarraa bocanneerra. Nuyyuu eenyummaa ishee ganamaatti deebifne waldaa kiristiyaanaa.
waaqayyo nu gargaaru. Ameen jedhaa waaqayyo nu gargaaru. Eenyummaa ishee ganama. Eenyummaa dhiiga Kiristoos sana. Eenyummaa bittaa Yesuus Kiristoos sana. Eenyummaa hafuura qulqulluu sana. Gaafa waldaan kiristiyaanaa Kiristoosiin fakkaattu hafuura qulqulluutu gidduutti hojjeta. Hin agarree abbee Phexrosin hin agarree hojii ergamootaa boqonnaa 5 keessatti poolisitti hin waamne, 911 hin waamne, miliitarii hin waammanne, boodigaardii hin qabu. Hafuurri qulqulluu yeroo murtii kennu yeroo waldaan sun Kiristoosiin fakkaattu. Haaleluyyaa! Yemmuu waldaan sun Kiristoosiin fakkaattu, yemmuu isheen Kiristoosiin labsitu, hafuurri qulqulluun komaander in chiifiidha. Hin naqe. Waldaa kiristiyaanaa, waldaa Kiristoosiin fakkaattu hafuura qulqulluutu keessaa waan hamaa dhiitee baasa. Buqqisi maaloo jechuun nurra hin jiru. Lama sadii taanee haasa'uun nurra hin jiru. Galagalchi maaloo jechuun nurra hin jiru. Isin qabeenyaa keessan kanumatti gurgurtanii kanuma. Kanuma. Warruma tokkummaa qaban sana, warruma Kiristoosiin fakkaatan sana keessa immoo warra akka silaa sana bifi isaanii kiristiyaana kan fakkaatu. Akka dubartittii pilaastik sarjarii kan qaban. Akka koosan ammoo namni kan itti wal fakkaatu. Anaaniyaasiif Sapphiraan isaan gidduu jiru. Maajaaklaadaa Biraadiyaasaan. Hafuurri qulqulluun iddoo kana dhaabatee hojii isaa haa hojjetu. Hafuurri waaqayyoon ni jiraataan. Hafuurri jireenya kennu. Hafuurri nagaa kennu. Hafuurri mana isaa qulqulleessu. Iddoo aarsaa waaqayyoo irraa haa hojjetu. Hallelujah! Komeenis hin jiru, hameenis hin jiru. Gaafa hafuurri qulqulluun jiru. Baasaa gadi jedhe. Baasaa. Isaan kun Kiristoosiin hin fakkaatan. Wayyaa uffatanii dhufan. Kiristoosii wajjiniin rileeshnshiippii hin qaban. Jireenyi isaanii Kiristoosiin hin fakkaatu. Haasaan isaanii Kiristoosiin hin fakkaatu. Dhugaan keessan jiru. Hafuura qulqulluu kottu ta'a. Utuun naqeerraa iddoo isaaniitti awwaalaman argee semeterii isaanii irratti maal barreessan laata? Anaaniyaasiif Saphiraa maal jedhanii irra kaa'an laata? Isaan kun warra Phexrosiif hafuura qulqulluu sobanii du'aniidha. Bara akkasii dhalataniitu utuu waan deemaniif galmaan hin ga'in hafuura qulqulluu sobaniitu du'anii kanaaf awwaalli isaanii kun wal bukkee jiru abbaa manaaf haadha manaa. Nu haa oolchu Waaqayyo. Awwaalli keenya wangeela haa lallabu. Wantan dhaladheef raawwadheen du'e kan jedhu. Awwaalli keenya yeroo ta'e bareedaadha. Afdan jedhee Paaster Maayiles Muroo yeroo tokko. Na hojjedhee fixeera jedhe. Phaawulosis akkana jedhe. Fixeera, fixadheera, lubaa fixadheera, hojjedheera, ga'eera, deemeera, tajaajileera jettee bara kee fixuu sirra jira. Bara koo fixuu narra jira. Kiristoosiin amantoonni hin fakkaanne awwaalli isaanii illee hin bareedu. Semeteriin isaanii illee hin bareedu. Amantuu yaa'anii dhannee gaafa sana iddootti Anaaniyaasii fi Saphiraan awwaalaman ilaalle isa nama siniin jedhe sana irra jira. Xiksiin irra hin jiru. Xiksiin qaban. Gaafa dhalataniif gaafa du'an bicharra kaaniitu sababa isaan ittiin du'aniif immoo deeskoosiin isaanii immoo sobuu hafuura qulqulluu. Anas gargaaree waldaa koosa gargaaru Waaqayyo. Kiristoosiin haa fakkaannu. Itti fufnee deemna. Deemsa keenyatu qajeela. Xinnoo akka barsiisaati akka lallabaasiin fakkaata garuu maaliin Kiristoosiin fakkaanne kan jedhu irratti qabxii tokkoon kaa'a yookaan lamaan tokko. Inni jalqabaa jaalalaa fi dhiifama qabaachuudhaan Kiristoosiin fakkaanna. Maalan jedhe? Tokko immoo jaalalaa fi dhiifama. Isaan kuni waliif masaanuu miti. Obbolaadha. Si'a tokko ijoollee yeroo isheen mana keessaa walitti buutu soorii jedhiitii haagii kenniifiin jedha. Soorii jedhanii haagii kennuun du'a gaafii. Dhugaanuma isin jedha. Hin cima.
Barsiisuun narra jira wanta ta'eef ani immoo maalan jedha soorii jettee haagii laattaaf. Sooriin sun dhiifama. Haagiin sun immoo jaalala. Tokko tokko abbaa manaa baat mana anoo dhiiseera anoo gooftaaf jedhee dhiise noo anoo akka isaan ta'u dhee dhiiseera. Maal anoo dhiiseera jaarsolii waldaa maal anoo dhiiseera luboota anoo dhiiseera gara kootti nafina anoo dhiiseera maal. Utuu isin gadi baatanii balbalarra hin ga'in isaan dur dhiittaaf kaballaa jalqaban. Biyyattan jaarsas tureera nan araarsa. Argeera waan akkasii. Ijoollummaa kootti. Jaalalaaf dhiifama. Namoota jaalala qaban. Jaalala duwwaa immoo miti. Namoota garaa dhiifamaa qaban. Isaan kun eenyuun fakkaatu? Isaan kun Kiristoosiin fakkaatu. Bakka bu'aa Kiristoosiiti. Jaalalli isaanii kun, dhiifamni isaanii kun, rileeshnshiippii isaan Kiristoosii wajjin qaban walitti isaan fida. Yohaannis isa duraa boqonnaa afur lakkoofsa 7 namni naa dubbise nan jaalladha. Qaataan fite baay'ee isin tursu dhugaadha. Yoo lubii gaaf tokkotti na deebisa ta'ee barsiisa koo kanatti ittan deebi'a. Tajaajilatti chukumeti barsiisa koo kanatti chukooti. Inan tumura gaaf tokko garuu jaalalaaf dhiifama. Yohaannis isa duraa 4:7 lubaanaa dubbiftaa Waaqayyo si haa eebbisu. Amen. Dhageessaniitu michoota koo jedhe Yohaannis kottaa waliin jaallanna. Namni jaallatu hundumtu hin nageenya noo. Namni jaallatu hundumtu mucaa Waaqayyooti. Waaqayyoonis immoo hin beeka. Faallaa kana namni jibboo mucaa Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Jaalalli nama keessan jiru taanaan faarfachuun hin danda'ama, lallabuun hin danda'ama, geggeessuun hin danda'ama, waan garaa garaa gochuun hin danda'ama. Jaalalli nu keessan jiru taanaan garuu Kiristoosiin fakkaachuu hin dandeenyu, mucaa Waaqayyoo ta'uu hin dandeenyu. Jaalalli nu keessan jiru taanaan, dhiifamni nu keessan jiru taanaan, mucaa Waaqayyoo ta'uu hin dandeenyu. Kiristoos nu keessa ta'uu hin danda'u. Nama jibbaa afaan haaraa isaatii 24 yoo haasoftan homaa gatii hin qabu. Ica'uu bultan yoo hin bule hin jibbitu taanaan gana afaan haaraa keessan iyyuu nama jibbaa jirtu taanaan Waaqayyo biraa miti. Ganuutu isin irra jira, ganuun narra jira. Jaalalli na keessan jiru taanaan, dhiifamni na keessan jiru taanaan, namaaf jaalala hin qabu taanaan, nama wal caalchisuun na keessa jira taanaan, ganuun narra jira. Waaqayyo biraa miti. Afurri jibbu afura Waaqayyo biraa miti. Afurri dhiifama hin qabne afura Waaqayyo biraa miti. Saakillama hadduu yamagii talbiita reglaa diyaama. Waaqayyo biraa miti. Hin jibbita taanaan, dhiifama hin gootu taanaan, nama akka mataa keetitti hin jaallattu taanaan Waaqayyo biraa miti afaan haaraan sun. Waaqayyo inni jiraataan bara bara nama afaan haaraa hiiku waldaa kana keessa dibee nuuf haqaasu. Waaqayyo inni jiraataan nama afaan yeroo nuyi dubbannu waan nuyi jechaa jiru nama dhaggeeffatu Waaqayyo wajjin kontaaktii goonetu konneekshiniin keenya Waaqayyo wajjin ta'e biyya lafaa wajjin xaxaa wajjin faashinii wajjin maashinii wajjin maalii wajjin haasaa jirra ta'e isa Waaqayyo kan ittiin adda nuuf baasu dibee nuuf haqaasu. Dibee siin haqaasu. Dibee siin haqaasu. Haleluuyaa. Hunduma afaan haaraasaa kanaafiti waldaan hin machaa'e jennee sirbina. Inni kaan Waaqayyoon arrabsa. Inni kaan amantoota abaara. Yesuus. Inni kaani wanta inni dubbatu waan biraadha. Amma kenna gooftaan qo'asin. Lubaan kenna gooftaa. Haleluuyaa. Yeroo biyyootiin haasa'u maal akka inni haasaa jiru. Yesuusii wajjin haasaa jedhamu.
humnoota kan biraa wajjiniin ilaalartu biyya lafaa keessa waaqayyo biraa dhufeef waaqayyo biraa dhufne isaayyuu sirra geessi tokko tokko confused hin fidu waaqayyo galgala hafuura qulqulluu si keessa jira dee ganama seexana godhee nama keessa dhiisu confusion spirit of confusion yoo waaqayyo dibee si kaase yoo hafuura adda baasu waaqayyo siif kenne hafuura kan adda baafta hin eekamta waldaa keessaa gadi baafta hin tajaajilsiiftu balbalatti cufta mul'ata isaa dangarta haleluuyaa garuu dhugamanii warra ta'an miti nuyi warra hafuura Kiristoos fudhataniidha warra liqinfaman miti nuyi hojjetaa wangeelaa warra nyaataman miti nuyi warra adda baafataniidha warra ilaalaniidha warra gulaalaniidha warra sirreessaniidha kanaaf jaalalli nu keessa jiru taanaan tajaajila kamiin of darra baanee hojjechuu dandeenya. Waaqayyoon jiraatan nu gargaaru. Hafuurri qulqulluun qulqulluudha. Qulqulluudha yeroo jedhu immoo fayyoon eessa jira? Fayyoon sila dubbataa ture. Eenyummaa waaqayyoo dandeenyeen ibsinu. Waaqayyoon nuyi tajaajillu kuni waaqayyoon addaarra dhaabadhee lallabu kuni abidda xab godhuudha. Namni danda'e jala dhaabatu. Afaan wanni nuu kenne kanaan dubbanna maleessa. Kanaaf waaqayyo qulqulluudha. Waaqayyo qulqulluudha. Mudaan qabun, xuriin qabun, dogoggoran qabun. Waaqayyo bara baraan qulqulluudha. Kanaaf ayyaanni inni nuuf kennes, hafuurri inni nuuf kennes, dibati inni nuuf kennes, maggallaxi inni nuuf kennes, mul'anni nu keessa kaa'es, faarfannaan inni nu keessa kaa'es qulqulluudha. Inni makaan kan waaqayyo miti. Asitti sirba keenya asiin faarfannaa dhaggeeffanna taanaan kan waaqayyo miti. AI'dhaan lallaba baafna taanaan kan waaqayyo miti. ChatGPT'dhaan lallaba baafna taanaan kan waaqayyo miti. AI'dhaan faarfannaa baafna taanaan kan waaqayyo miti. Jilbaan baafna faarfannaa jilbaan argama. Mul'anni waaqayyo jilbaan argama. Jaarsolii mana waaqayyo jilbaan geggeessu. Luboonni mana waaqayyo jilbaan geggeessu. Manni waaqayyo jilbaan baatama. Beekumsaan hin baatamu. Digiriin hin baatamu. Kanaafiti gooftaan itti mee lukkuun harma hoosiftee miti kan isheen wucoo ishee guddiftu jaalala koochoo jala kaa'atteetu torban sadii hanqaaquu hammattee hamma wucoon ishee ofiin deemtee funaannattee dhuftutti immoo koochoo jalatti guddifti harma hoosiftu harma hin qabdu lukkuun yookaan hindaaqqoon jaalala qabdi garuu yoo allaattiin dhufte wucoo isheetii wajjiniin barriiftee ol kaati. Jaalalli sun immoo ijoollee sana guddisa. Jaalalaan waaqayyo sinaa guddisu. Waldaa nana waaqayyo jaalalaan isinaa guddisu. Hamma gaafan duutti jaalala keenya arguun barbaada. Guddina keenya arguun barbaada. Manni keenya kun expand ta'uu isaan barbaada. Hojjetoonni ibiddaa nu keessaa ka'uu isaanii barbaada. Waaqayyo dibee nu kaasuu isaan barbaada. Ayyaanatti ka'uun barbaada. Mul'atatti ka'uun barbaada. Dibatatti ka'uun barbaada. Jaalalaan ka'uun barbaadan. Waldaa walitti compacted ta'u. Expand kan godhu. Majaaniyaas. Expand godhan bartoonni. 12 ta'anii na bira ga'an. 12 ta'anii si bira ga'an. 12 ta'anii biyya lafaa ga'an. Ameerikaa ga'an. Awurooppaa ga'an. Eeshiyaa ga'an. Afrikaa ga'an. 200 ta'anii nummoo wal sukkumne jiraanna. Asiin bahu tokko tapha tokko beektu asiin bahu hin baatu nurraa haa cabsu waaqayyo. Jaalalli biddeen kiristiyaanaati. Jaalalaan hojjetoonni guddatu. Jaalalaan faarfattoonni guddatu. Jaalalaan lallaboonni guddatu. Jaalalaan luboonni guddatu. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. I think yeroo koo 00 olitti agarsiisaniiru daqiiqaa tokkoon dabaladha. Inni lammaffaan Kiristoosiin kan nuti ittiin fakkaannu obsa qabaachuudhaan. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 12 amma 13tti obsa akka
uffataatti maal godhaa? Soora Waaqayyo si haa eebbisuun barreessiti sooraan. Dhugaan isiniin jedha. Amantoonni isinitti manii dadhabaa jiru. Yeroo waldaa dhuftan calluma ta'in dhufinaa. Du'a gahii miti addan. Reeffa geggeessuun nu kadhachuun nu waanta ta'eef macaafa qulqulluu fudhannee shantu jira mana koo namni hin qabne isiniin fida. Dhugaan isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameebsaa. Luboonni Waaqayyo isin haa eebbisu. Macaafa qulqulluu bannee yoo dubbifne malee wanta nuyi jechaa jirru kuni lafa barbaadanii fidanii dubbataa yeroo inni gadi baana. Obsa akka uffataatti uffadha lubii dubbate gaaf tokko. Lubaa dubbii kana Waaqayyo karaa kee dubbate garuu dhoksaa kana maaliif akka inni Waaqayyo deddeebisee gara koo fide hin beeku. Lallabdeetta. Obsa akka uffataatti uffadha. Maal immoo godhaayi? Keessa immoo jiraadha. Isa kana dhala manni tokko tokko ni. Hin uffannaa hin bulluqenne ofirraa baafna. Obsa guyyaa lama uffanne guyyaa sadaffaatti abidda godhena gubennoo inni ofirraa baafna. Uffannee keessa jiraachuu dadhabne. Ana amma suufii nan jaalladha, karaabaataa nan jaalladha. Hamma fedhe yoo inni bulluqe ofirraa hin baasu. Abbaan birraa na beeka. Takka ofirraa hin baasu yoo bulluqe iyyuu. Nan jaalladha. Amantoonni obsitti bulluqa beektuu isin. Obsi gatii nama baasisa. Yesuusin gatii baasise. Obsuun gatii nama baasisa. Dandeetti nama gaafata. Miira namaatu tuqama. Hamilee namaatu tuqama. Obsa. Qabaachuudhaan Kiristoos hin fakkaanne. Hin obse Kiristoos. Yeroo itti namoonni ati humna Beelzeebuliin seexana baafta malee isaa afurri Waaqaa si keessa hin jiru yeroo dubbatanii maal jedhe? An du'uu kooti galammataa saba kana bira na godheera. Ana keessa hafuura Waaqayyoo jira jedhe. Ameen. Namni obsu dhaabata. Namni obsu hin dandamata. Namni obsu waldaa qabata. Namni obsu waldaa utuba. Namni obsu mana Waaqayyoo qaba. Namni obsu luboota baata. Namni obsu amantoota baata. Namni obsu mee waldaa Waaqayyootiif kafanata. Namni obsan qabne immoo ofirraa baasa uffatee keessa hin jiraatu. Kanaafi obsa akka uffataatti uffanne keessa jiraachuu. Kanaan Kiristoosiin fakkaannu. Kiristoosiin fakkaachuu. Ilaa har'a kana fudhadhaa ba'a. Kiristoosiin fakkaachuu. Asii gaafa gadi baatan eenyuun fakkaattu? Wayyaa isin uffattanii shaappingii keessa dhaqxan eenyuun fakkaata? Wayyaa nuyi uffannee uffannaan nuyi uffannee bakkee keessa deemnu maal fakkaata? Akka jedhe Solomoon gaaf tokko ilma isaatiin of eeggadhu jedhe. Namoonni jedha atiin kilallaba boqonnaa torba fakkeenya boqonnaa torbaatti fakkaata. Wayyaa akkasii uffataniitu karaarra dhaabatu jedhe. Hin ta'u. Nuyi warri Kiristoosiin fakkaannu shaappingii keessaa waan bitannu qabna. Hundumti isaa kan keenya miti. Moolii yoo dhanne hundi isaa kan keenya miti. Jaayintii yoo dhanne yookaan suppermaarkeet yoo dhanne hunduma isaa binnee ganna miti. Lafti aayidii nu barbaachisu kan keenya miti. Aayidiin kee meerrannaan kan keenya miti. Isa lafa kaa'in jedhemu. Isinii galeera? Aayidii kenni jennaan dhiifnee baana. Isinii hin galle isinii foo. Waan hunduma isaa binnee hin gallu. Warri Kiristoosiin fakkaataniif yaada isaa, fedha isaa, biyya lafaa fannisaniiru. Warri kan Kiristoos ta'an fakkaatti Kiristoos kan qaban fedha biyya lafaa fannisu. Waan nan hundumaa butannee hin galu. Waan arginu hundumaa hin dhunnu. Waan arginu hundumaa hin nyaannu. Phaawulos akkana hin jenne. Waan dhiifnu qabna. Waan lafa keenyu qabna. Waan ilaallee bira dabarru qabna. Waan tatti teestitti taanu qabna. Garuu hundumti isaa kan keenya miti. Wayyaan hundumtuu kan keenya miti. Wayyaan qullaa keenya mul'isu kan keenya miti. Dizaayinii kan biyya kana keessaa biyya Awurooppaatii godhan hundi isaa kan keenya miti. Bold in the white nan dubbadha. Waldaa ilaala biyya lafaarraa. Biyya keessa ilaala. Wanta isaan uffatanii faarfataa jiran. Faarfattoonni dhuman gaa'oniin cicciranii gatan. Gaa'oniin hodhisiifatan. Wanta kobballee kanaan iddoo aarsaarra fiigu. Amantoonni ta'anii isaaniin ilaalu moo
waaqayyoo waaqeffatu Kiristoosin fakkaachaa jiru. Kiristoosin fakkaachaa jira. Biyya lafaatti irra labaaraan Kiristoosin fakkaachaa jira. Waldaan kiristiyaanaa maal fakkaatti? Riisheeppi nu godhi luba. Dizaayinii nu godhi. Dubbii waaqayyooti nu deebisa. Sagalee waaqayyooti nu deebisa. Akka nu itti uffannu, akka nu itti nyaannu, akka nu itti deddeebinu waldaan kiristiyaanaa nu barsiiftu. Haleluuyaa. Na jira galteettu sinoo. Haleluuyaa. Yeroo kan biraa moo isa biraa itti fufa. Jira ammayyuu waan baay'ee. Macaafa kana keessa buburreessinee sababii keessa fiinneefi maal akka inni jedhu nuun galle. Namoonni si'a tokko tokko baay'isee wayi macaafni arfan Maatiyos, Maarqos, Luqaas, Yohaannis kiidha. Waa'ee Yesuus Kiristoos, waa'ee fayyinaa, waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee dhugaa beekuu barbaannaan kana finnee ergaatti yoo dabarle malee ergaa dubbifnee Maatiyos faatti yoo as deemine wal rakkina guddaa qaba. Inna fayyitaniitu jedhaniitu cubbuudhaaf waaqa osii haa eebbisu Solomoon. Cubbuudhaaf qalbii jijjiirrachuun dhiifameera. Solomoon irraa cubbuu keenya qalbii jijjiirrachuun dhibeera. Waldaan kiristiyaanaa qalbiin jijjiirrattu anaan namni na gaafatee jira. Waldaa keessatti lallabee gadi ba'ee abiyootati cubbuu koonatti himtee cubbuu nati har'a lallabdee macaafa qulqulluuraa Yesuus Kiristoosii cubbuu dhiiseeraa ati immoo cubbuu keessa deebitee na yaadachiiftee ani giltii konseeshii cubbuun qaba maleessaayi anaan cubbuun na keessa hin jiru namni naan jedhe jira. Cubbuun jira moo hin jiru? Cubbuun jira moo hin jiru? Nuyi cubbamoota moo cubbamoota miti? Karaa Yesuus Kiristoos garuu qulqulloota. Yemmuu jilbeenfannu, yemmuu waaqayyoon kadhannu, yemmuu araara gaafannu, yemmuu mana isaa dhumnu, yemmuu jaalala qabaannu, yemmuu tokkummaa qabaannu, yemmuu araara isaatti gara isaatti dhiyaannu cubbuun keenya nuuf dhiifama. Yeroo nuyi garuu akkuma warra Fariisota abbaan keenya Abrahaamidha. Yoo isin tokko dubbattanii lama dubbattan abbaan keenya Abrahaamidha. Yesuus immoo akkanatti hin jedhe abbaan keenya Abrahaam jettanii hin galtanii jedhe. Nummoo maal jenna? Kiristoostu qulqulluudha inni. Kiristoos cubbuu keessa gangalannee waan barbaanne godhe Kiristoostu qulqulluudha qulqullaa'uu hin danda'u. Akkana jedhe gooftaan hojii keessan isa gaarii namoonni arganii abbaa keessan isa waaqarraatiif ulfina kennuu akka danda'anitti ta'e ifni keessan haa ifu jedhe. Hojii gaariin jira. Miti hojjetan jira. Hojii gaariin jira. Hojii gaarii hojjechuun waan manani. Hojii gaarii hojjetee xumuree deemeera Yesuus wanti na barbaachisu hin jiru jenna taanaan waldaan kun barbaachisaa miti. Waldaa dhufuunis barbaachisaa miti. Hojii fayyina keenyaa xumureera. Karaa fayyina sanaa garuu kan jiraatu nuyi. Yeroo namni fiigicha fiigu gonfoon kan nama hundumaati. Beetu miti kana. Garuu nama fiigee keessaa dursee dhaqee tokkoffaa beetu gonfoo fudhata. Amantiin akkasi. Hojii fayyina keenyaa Yesuus Kiristoos xumureera. Waan hojjetan nu qabnu. Jiraachuudhaan garuu itti galla. Hin jiraannu taanaan garuu jireenyi bara bara kan qulqullootaati malee kan cubbamootaa miti. Irra deebi'ee jiru. Jireenyi bara bara kan qulqullootaati malee kan cubbamootaa miti. Waldaan kiristiyaanaa garuu kan cubbamootaati. Hubattaniittu wanta kana. Cubbamoonni akka yaada garaa isaaniitti jiraatan jireenya bara baraa dhaalu kan jiru macaafa qulqulluu keessan argitan. Cubbamoonni yaada garaa isaanii haareffatan garuu jireenya bara baraa dhaalu kan jiru nagartu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 dhaqaa dubbisaa. Isaan kun jedhe warra dhiiga holichaatiin uffata isaanii miiccatan qeerrota duudaa warra takkaa dubartoota namootaa bira utuu hin gahin qulqullummaatti jireenya isaanii eeggatanii dhufanidha isaan kun jedhe.